Akkam jirtu daawwattoota keenya. Kun Waataa Teekinooloojiidha. Waataa Teekinooloojiin yeroo garaa garaatti dhimmoota teekinooloojii wajjin wal qabatan barreessaa akkasumas barsiisaa tureera jechuudha. Kutaa jalqabaadhaan teekinooloojiin maali? Akkasumas Waataan maal maal akka inni hojjechaa ture ibsaa tureera jechuudha. Kutaan keenya inni ammaa kun immoo qophii kanarratti kan xiyyeeffate dhimma barnoota digital skills kan of keessatti qabatuu fi addumatti ammoo digital skillsii barachuudhaaf namni tokko yookaan immoo gara addunyaa teekinooloojiitti seenee bu'aawwan barnoota teekinooloojii irraa argachuudhaa fi eessaa ka'a kan jedhu kan waliin ilaallu ni ta'a jechuudha har'a. Kanaaf gara addunyaa teekinooloojiitti seenuudhaaf barnoonni fuul stack website development barnoota murteessaaf jalqabarra dhufudha jechuudha. Kanaafiyyuu barnoota fuul stack website development eessaa kaanee eessatti xumurra? Jalqabaa kaanee hanga dhumaatti waliin kan ilaallu ta'a jechuudha. Fuul stack website development maalidha? Maal maal of keessatti qabataa? Qabiyyeensaa maal kan jedhu kan ilaallu ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu YouTube chaanalii keenya kana subscribe gochuudhaan linkii isaa immoo hiriyoota keessaniif qooduudhaan yeroo garaa garaatti viidiyoowwan teekinooloojiidhaan wal qabatan nuni asiin isiniif dabarsinu akka daawwattan akkasumas akka irraa barattan kabajaan isin affeerra jechuudha. Okay, haa eegallu. The full stack website development course roadmap explained in details kan jedhu akkamitti namni tokko full stack website development baratee gara addunyaa teekinooloojiitti ce'a fi adeemsawwan inni keessa darbee full stack website developer ta'u waliin kan ilaallu ta'a jechuudha dhaggeeffattoota keenya. Kanaafiyyuu the full stack website development course roadmap explained in detail kan keessatti feeziiwwan keessa dabarree full stack website developerii taanudha jechaadha kan nuti ilaallu. Kanaafiyyuu feezota yookaan sadarkaawwan adeemsa ittiin gara addunyaa teekinooloojiitti miila keenya tarkaanfachiifnu tokko tokkoon gadi fageenyaan waliin haa ilaallu. So full stack website developmentiin feeziiwwan garaa garaatti qoodameet kan ilaalamu jechaadha. Yeroo baay'ee feeziiwwan gurguddaa sadiidha jechaadha kan full stack website development qabu jechaadha. Kanaaf feeziiwwan full stack website development kana sadan maal jennaa the roadmap to be a full stack website developer jenna jechuudha. Kanaafiyyuu feezota kana tokko tokkoon ilaalla jechuudha. Phase 1 jedhee kan jiru jira. Phase 1 akkuma iskiriinii kanarraa mul'atutti Phase 1 jedhee kan jiru. Phase 1 jalatti the HTML roadmap kan jedhu jira. HTML'n abbreviationiidha. Hypertext Markup Language jechuudha. HTML. HTML itti aansee CSS kan jedhudha jechaadha. Cascading Style Sheet kan jedhamu. Next to that SDLC Software Development Life Cycle akkamitti piroojeektiin sooftiweerii tokko hojjetamee qaama sooftiweerii kana barbaaduuf dabarfamee kennama kan jedhamu. Adeemsawwan sooftiweer developmentii kan of keessaa qabatee jiru jechaadha. SDLC'n. Next to that Bootstrap kan jedhu of keessaa qaba jechuudha. Phase 1'n Bootstrap Given CSS karaa biraa yommuu CSS barannu CSS ni barreessinaa achii booddee HTML wajjin connect goonee istaayilii weebsaayitii keenya based on the design hojjenna jechuudha. Garuu Bootstrapii gaafa HTML connect goonu no need to write CSS styling because we have written CSS which is a Bootstrap kan jedhamu jechaadha.
Next to that media query kan jedhu jira jechuudha. Phase 1 keessa media query kun immoo to have a responsive website. Kana jechuun websaayitiin tokko iskiriiniiwwan garaagaraa irratti akkamittiin akka inni mul'atu jechuudha kan inni nutti agarsiisu. Kanaaf isa baranna jechuudha. Websaayitiin tokko laaptooppii guddaa irratti yookaan laaptooppii iskiriiniin isaa guddaa ta'e tokko irratti akkamitti mul'ata? Itti aansee taabileetii irratti akkamiin mul'ata? Itti aansee ismaartifoonii irratti akkamittiin mul'ata? Itti aansee iskiriiniiwwan dhiphaa ta'an ismaartifoonii gaditti warra jiran irratti bifa kamiin mul'achuu danda'a kan jedhudha jechuudha. Kanaaf diizaayiniin websaayitii kanaa gaafa nuuf kennamu nuyi immoo maal goona miidiyaa query fayyadamnee based on the design we will build the website kana jechuudha. Itti aansee kan nuti ilaallu building our own portfolio. Egaa phase 1 keessatti HTML baranneera, text markup language, the CSS, then bootstrap, then media query barannee jira jechuudha. Kanaafiyyuu kanneen kana fayyadamne immoo poortfooliyoo keenya piroojeektiif nu gargaaru hojjenna jechuudha. Then erga poortfooliyoo keenya kana hojjennee booddee poortfooliyoo keenya kana intarneetii irratti ol baafna yookaan immoo launching our own website on the internet. Intarneetii irratti maal goona launch goona jechuudha. Kanaaf adeemsi HTML irraa kaanee hanga launching our own static website kuni full stack website development course roadmap keessaa phase 1 kan qabatedha jechuudha. Kanaaf iyyuu walumaa gala maal jedhama kuni building static website jedhama jechuudha. Kanaaf iyyuu bifa kanaan phase 1 barannee gara phase sattaanu ceena jechuudha. Gara phase sattaanu ceena jechuudha. So bal'inaan ibsina kana bal'inaan itti adeemna jechuudha. Linkiiwwan asii agartan kun tuutooriyaalii ammanii isiniif deemudha jechuudha. Next to that phase 2 dhaqalla jechuudha. Full stack website development course roadmap keessaa phase 1 taanee kan dhufu phase 2 dha. Phase 2 immoo maal qabatee jira jennee gaafa ilaallu the JavaScript. The full course is all about JavaScript only. Waa'ee JavaScriptidha jechuudha. Phase 2 guutummaan isaa kan qabatee jiru because JavaScriptiin front end irrattis ni fayyadamna, back end irrattis ni fayyadamna waan ta'eef JavaScript in detail baranna jechuudha. Kanaafiyyuu phase 2 guutummaan isaa JavaScript kan of keessatti qabatee jirudha jechaadha. Kanaafiyyuu JavaScript ni ilaalla jechuudha. Adeemsa isaa, istiraakcharii isaa maal maal kan inni of keessatti qabatee jiru jechuudha. Next to that phase 3 jennee kan nuti qoonneerru akkuma internationally kan dhaabbileen akaadaamiin bootcamp akaadaamiin full stack website development barsiisan irraa argannetti phase 3 irra caalaan isaa back end development kan of keessaa qabu. Kanaafiyyuu node.js kan qabatee jirudha jechuudha. Source plus platform JavaScript runtime environment that execute JavaScript code outside of the browser. So kana jechuudha node.js yookaan immoo node ni baranna jechuudha. Sine Express backend web application framework for node.js kan qabatu ta'a jechuudha. Expressiin isas ni ilaalla jechuudha. Istiraakcharii isaa maal maal eessaa ka'ee eessatti akka xumuramu jechuudha. Next to that MySQL fi MongoDB kana lamaan ni ilaalla yookaan ni baranna jechuudha. Database management system jechuudha. Where our data is stored. So kanallee ni baranna phase 3 kana keessatti jechuudha. Taansee React kan jedhu illee ni baranna. Screen irraa mul'achaa jiru kanatti React which is an
front end JavaScript library jechuudha. So kana edda barannee xumurree booddee at the end of the time we have a project which is a full stack web applications. Appilikeeshinoota full stackii fayyadamanii hojjetaman tokko tokkoon hojjennee irra deebinee hojjennee ni ilaalla jechuudha. Isaan piroojeektii keenyaaf nu fayyadu. So kana jechuudha. Kanaafiyyuu mee amma full stack website development course roadmap which is explained in detail tokko tokkoon immoo irra deemnee haa ilaallu jedha. Informatiiwwan kana fakkaatan argachuudhaaf YouTube chaanalii keenya kana subscribe gochuudhaan, copy link gochuudhaan hiriyoota keessan bukkee akka ta'u gochuu hin dagatinaa jenna. Mee asumaan tokko tokkoon immoo adeemsawwan ittiin gara addunyaa teekinooloojiitti faana keenya ceesifannu which is a full stack website development course roadmap tokko tokkoon adeemsisaa haa ilaallu jechuudha. Okay. Itti fufnee jirra daawwattoota keenya. Kun waanta teekinooloojii dhimmoota teekinooloojii wal qabatanii fi adeemsawwan ittiin nam tokko addunyaa industirii irraa gara addunyaa dijitaalawaatti ce'u ilaalaa jirra jechuudha. Which is a full stack website development course roadmap explained in detail kan jedhu adeemsa isaa feeziiwwan sadan jiranii fi at the end of the third phase feezii arfaffaan immoo piroojeektii akka ta'e viidiyoo yeroo darbe keessatti ilaalleerra jechuudha. Amma immoo tokko tokkoon feeziiwwan kunneen maalidha? Hiikkaa fuul staakii irraa kaanee jechuudha. Mee ilaalle jechuudha. Fayyaataan nu hordofa yaadannoo qabachaa warri laaptooppii qabdan immoo laaptooppii keessan irratti viidiyoo kana akka dhaabdan adeemsa isaa barachaa nu hordofaa jenna. Okay. Akkuma ilaalaa turre hiikkaa fuul staak website development yookaan fuul staak development explained gaafa laallu websaayitiin full stack website development tips MongoDB kan jedhamu websaayitii kanarraa fudhanneerra jechuudha. So when we define the full stack website development dursinee waa'ee software development gaafa laallu software development is a fast-paced exciting field that reflects the centrality of software in today's world jedha. Egaa sooftiweeriin addunyaa keenya kana kan inni mirgi godheeru kan inni dubbatu jechaadha. From smartphones to organizational productivity to AI applications software developmentiin dhuunfatee akka jiru dubbata jechuudha. Kanaafiyyuu namni Maark Andreessen jedhamu bara 2011 yookaan waggaa 3 dura jechuudha. Sooftiweerii akkas jechuun define godhee ture. Software is eating the world. Gara afaan Oromootti gaafa hinnu sooftiweeriin addunyaa keenya kana dhuunfachaa jira jedhee waggaa 13 darbee predict godhe jechuudha. Waggoota 13 darbee fi addunyaa har'aa kana gaafa ilaallu dhugumatti sooftiweeriin addunyaa keenya kana merge godhee jira jechuudha. From smartphone to organizational productivity to AI applications every activity of daily working of the world is doing by software. Kanaafiyyuu sooftiweerii baruu fi ittiin hojjechuun dirqama dhala namaa akka ta'edha kan inni nu hubachiisu. So gara sooftiweer developmentiitti ce'uudhaa fi namni tokko sooftiweer developerii ta'uudhaa fi the term full stack kan jedhu kan jalqabarraa argame yookaan immoo argame jechuudha. So the term full stack has gained significant transaction in technology circles in recent years. So full stack kun barnoota sooftiweerii ta'ee jechuudha. Bakkeewwan gurguddaa lamatti qoodamee kan inni baratamu yookaan immoo kan inni ilaalamu jechuudha. Full stack development front end kan jedhamu jira. Front end kan jedhamu jira jechuudha. Taansee back end kan jedhamutu jira jechuudha. Full stack website development keessa jechuudha. Kanaaf adeemsa full stack website development keessa namni tokko front end ni barata. Achi booddee back end ni barata jechuudha. Front end iyyuu
barnootawwan garaagaraa of keessaa qaba yookaan koorsiiwwan garaagaraa kan inni of keessaa qabatee jiru jechaadha. So, frontendii keessaa HTML kan jedhamu ni argama jalqaba irratti jechuudha. HTML egaa website developmentiin addunyaa kana hamma kana raasee HTML course kan jedhu irraa ka'uu isaati jechuudha. Every website development started from HTML. Every website isin addunyaa kana irratti ilaaltan Amazon website ta'uu danda'a, Apple website ta'uu danda'a, Alibaba website ta'uu danda'a. Any website in the world started from HTML, which is hypertext markup language. Tansee CSS kan jedhamu arganna. JavaScript kun core koorsiin frontendii keessa jirugaa warreen kana jechuudha. Next to the frontend backend kan jedhamu ni arganna jechuudha. Backend teknooloojiin kanneen akka Django, Java, Python, Node.js, PHP kanneen jedhamanii fi kanneen teknooloojii isaanii haara'ee itti dabalaman illee ni jiraatu jechaadha baakendii keessa. Fakkeenyaaf Node.js hin jira, Express hin jira, React illee ni jiraata jechuudha. So kanaaf kanneen kana fakkaatan baakend teknooloojii irratti dabalamaniiru jechuudha. Walumaa galagaa namni tokko frontend baratee plus baakend gaafa baratu just maal ta'a jechuudha. Full stack website developer ta'a jechuudha. So namni tokko guutuu ta'uudhaaf yookaan transform gochuudhaaf guutummaan guutuutti they need to learn all this course. Transform from industry to digital. Maaliif gara dijitaaliitti ceha jennee gaafa gaaffii gaafannu kuma namichi bara 2011 predict godhee software is eating the world yookaan immoo gara afaan keenyaatti gaafa hinnu immoo softweeriin addunyaa keenya kana fudhachaa jira yookaan merge gochaa jira jechuudha. Akkuma ilaallu AI'n irraa hojiiwwan ilmaan namaa bakka bu'ee akka ilma namaa ta'e akka namaa ta'e yommuu hojjetu fiilmii irratti osoo hin taane qabatamaadhaan lafa irratti yommuu arginu jechuudha. Kanaaf ani yoo har'aa kanatti teeknooloojii kana hin baradhu na hin barbaachisu jechuun yeroo itti hin danda'amnee fi namni kamiyyuu teeknooloojii kana baratee addunyaa AI kana wajjin akka inni compete godhu yookaan dorgomaa akka inni ta'udha malee isa kan gorfamu akka dhiisu yookaan immoo duubatti akka deebi'u nan barbaachisu jedhee option godhee akka inni kaa'u miti jechuudha. So kana jechuudha. Itti aansinee kan nuti ilaallu akkuma gubbaatti ilaalle frontend irraa kaanee hanga baakendiitti koorsiiwwan kana istiraakcharii isaanii yookaan roodmaappii isaanii immoo keessa seennee tokko tokkoon ilaaluu ni yaalla jechuudha. Okay. Kanaaf dhaggeeffattoota keenya HTML bira geenye jira jechuudha amma. Jalqaba irratti phase 1 keessatti HTML jalqaba irra kan dhufu HTML roadmap. So kanaan asirratti isin ibsuuf jaaladhe weebsaayitii tutorials point kan jedhu kan the complete HTML roadmap for beginners in 2025 kan jedhee taa'e irraani istiraakcharii isaa isin ibsuu jaaladheera jechuudha. So roodmaappiin isaa akkuma iskiriinii irraa argitan kanaan taa'ee jira jechuudha. Namni tokko HTML baree yookaan immoo baradhe jechuudhaaf roodmaappiiwwan yookaan istiraakcharii akka kanatti taa'ee kan hordofuu qaba jechuudha. The HTML roadmap kan jedhamu jalqaba irra dhufu HTML basics gaafa barannu HTML basics paartii 1 paartii 2 jennee adda qoodna jechuudha. Introduction to HTML, the history of HTML keessatti HTML versions kan jedhaman jiru. Verjiniin HTML, HTML1, HTML5 kan nu fayyadamnu HTML5 yookaan immoo version 5 jechuudha. Yookaan the latest version jechuudha kan nu fayyadamnu. Itti aansee the editors, editariin egaa HTML tokko yookaan weebsaayitii tokko hojjechuuf edit gochuuf nu gargaara jechuudha. Editarii hedduu jira jechuudha amma. Globally there are many HTML kana keessaa kan filannee hojjennu favorite editarii keenya kan ta'e jechuudha. Isaan keessaa fakkeenyaaf yoo ilaallu code editors there are many code editors fakkeenyaaf Sublime Text, Notepad Plus, Emacs kan jedhamu jira. VSC yookaan Visual Studio Code, The Atom, Bluefish, Vim, Brackets,
feature kanneen jedhamanii fi baay'een isaanii jiru kanatti kan mul'atu. Kana keessaa we prefer Visual Studio Code kan nuti itti fayyadamnu. Irra caalaa piroogiraamiroonni addunyaa kanaa kan isaan fayyadamanii they prefer Visual Studio Code because Visual Studio Code supports all operating system fakkeenyaaf Linux, Mac, Windows kana supportidha. Achi booddee familiar to any programming language jechuudha. Visual Studio Codein supportive fakkeenyaaf gaafa koodii barreessinu error handling irratti illee support nu godha waan ta'eef we prefer Visual Studio Code. So Visual Studio Code kana gaafa download gochuu barbaadnu VSC jennee kanaan download gochuu ni dandeenya jechuudha. Visual Studio Code supports Windows, Mac and Linux. Warri Windows fayyadaman Windows isaanii operating system isaanii 64 bit operating system ta'uu qaba. Kana jechuudha. Kana taanaan computer isaanii kan fedhii yoo ta'e rakkina hin qabu. Operating system need to be 64 operating system. So editoriin kana jechuudha. Editoroonni hedduun kana HTML keessatti egaa kan dhiyaansine ilaallu tags kan jedhaman jiru jechaadha. Attribute kan jedhaman jiru. Elements kan jedhaman jiru jechaadha. Next to that, we will see HTML linking. How do we link HTML with others properties? For example, HTML connection with CSS, HTML connection with JS yookaan JavaScript, HTML connection with Bootstrap kan jedhaman jechaadha kan nuti ilaallu. Next to that, we will see HTML linking, HTML list, HTML tables, HTML list, HTML forms, HTML media, formiin iddoowwan garaagaraatti qoodaman ilaalamu. HTML layout, HTML graphics, HTML API, HTML miscellaneous kanneen jedhaman jiru jechaadha. Kanaafiyyuu HTML'n bifa kanaan structure ta'eetu websaayitii tokkoof baratama yookaan websaayitii tokko ijaaruuf kan jalqabarra dhufee baratamu maallaa HTML'dha jechuudha. So the roadmap to master HTML is here as kept. Kanatti gaafa structure ta'u bifa kanatti jechuudha. Or you can print or you can download. Asumaan linkii isaa kana websaayitii YouTube chaanelii keenya jala waan keenyuuf rakkoo hin qabu. Anyway, tutorials point jettanii gaafa barreessan HTML roadmap ni argattu jechaadha. Kana fakkaata. Next to HTML roadmap, we will see about CSS. Jalqa lama irratti kan dhufu CSS dha jechuudha. CSSnis akkuma HTML roadmap mataa isaanii qaba. Roadmap mataa isaanii qaba jechuudha. CSS gaafa define goonu, CSS gaafa define goonu cascading style sheet jedhama jechuudha. HTML'n hypertext markup language akkuma ta'e CSSnis immoo cascading style sheet jedhama jechuudha. Cascading style sheetiin HTML tokko style gochuudhaaf fayyada jechuudha. Style gochuudhaaf fayyada jechuudha. HTML'n keenya yoo CSS hin qabaanne styling yookaan immoo akka responsive website tokko hojjennu yookaan immoo sekshinii isa kamtu sekshinii isa kamirraa adda ta'a jennee website tokko bareechine yookaan immoo display goone ija namaaf illee akka tolutti mul'isuu hin dandeenyu. Kanaaf cascading style sheet sirriitti definition isaa kaanee hangas yeroo itti barannutti ilaaluu qabna jechuudha. Kun immoo maal jedhama? CSS roadmap jedhama jechuudha. Okay. Introduction jalatti CSS maal akka ta'e yookaan immoo what is CSS kan jedhamu ni ilaalla. Ittaansuudhaan how to add CSS to HTML kamitti CSS keenya HTML connect goona kan jedhu jechuudha. Using the editor. The editor is Visual Studio Code. Next to that karaawwan meeqaan CSS keenya HTML connect goona kan jedhu adding our CSS element to HTML inline class kan jedhaman jiru inline CSS internal CSS adding external CSS adding yookaan immoo the connection
HTML'n kanneen kana keessaati jechuudha. Yeroo baay'ee kan nuyi prefer goonu kan nuyi fayyadamnu external CSS connection to HTML jechuudha. Okay, taasisnee comments in CSS kan jedhaman ni jiru. Next to that selectors kan jedhaman jiru ammoo selectoriin kun pseudo element selectors, simple selectors, pseudo class selectors, attribute selectors, combiner selectors, compound selectors kan jedhaman ni jiru jechuudha. Combiner selectoriinis immoo kanneen akka descendant selectors or space, child selectors, adjacent sibling selectors, general sibling selectors kan jedhaman tokko tokkoon ilaalla jechuudha. Taasisnee simple selectors kanneen jedhamanii akkuma asirratti agartan universal selector, the element selector, the class selector, the ID selector, the grouping selector jechuudha. Kanneen kana ni ilaalla jechuudha. Taasisnee CSS keessatti colors maqaa kalarii qaba jechuudha. CSS yookaan immoo weebsaayitiin tokko gaafa hojjetamu kalar koodiidhaan adda bahee hojjetama yookaan immoo dizaayin ta'a yookaan develop ta'a jechuudha. Kanaaf RGBA, HSLA, HSL, color names, RGB, X kanneen kana fakkaatan kalarii jalatti kan isaanii ramadamanii opacity kan jedhaman ni jiru. Opacity kan jedhamanis ni jiru. Bifa isaas waan hubachuu dandeessu. Opacity kanneen jedhaman ni jiru jechuudha. Then background colors, background color, background image, backgroundiin HTML tokko kan backgroundiin websaayitii tokkodha. Maal ta'uu danda'a? Background image, background color ta'uu danda'a jechuudha. Background image'n immoo background repeat, background size, background position, background attachment ta'uu danda'a jechuudha. Background color kana keessa background coloriin white, blue kalarii barbaanne yookaan dizaayinii isaarratti hundoofne kalarii kana moggaafna yookaan kenninaaf jechuudha. Box model illee ni qaba jechuudha. CSS kuni maximum weight, maximum height, minimum width, minimum height, margin collapse, box sizing, width and height, margin, padding, border, border radius kanneen jedhamanii CSS jalatti kan isaan ramadamanii jiranii. Fonts and text properties kanneen jedhamanis ni jiraatu jechuudha. Kanneen keessaa generic specific generic versus specific font families, font size, font weight, font style, font variant, Google fonts, adding the font file to CSS, how we can add font file to CSS kanneen jedhaman jechuudha. Gaafa text property jedhuun immoo text line, center, left, right, top, bottom, text description, decoration, text transport, line height, letter spacing, word spacing kanneen jedhaman jechuudha. Next to that, list style properties, list style image, list style type, list style position kanneen jedhaman jechuudha. Taasisnee inline, display inline, display block, display inline block, display flex, display net kanneen jedhaman CSS keessatti hammatamanii jiru. The visibility, unities fakkeenyaaf amma CSS unity qaba. CSS unit, pixel, percentage, viewport width, EM, REM, image, image kanneen jedhaman. Next to that, CSS positions, fixed, sticky, z-index, static, absolute, relative kanneen jedhaman CSS positionii jalatti ramadamu. Float and clear kanneen jedhaman jechuudha. Next to that, flex direction, flex box jala jechuudha. Flex container properties, flex direction, flex wrap, flex flow, justify content, align items, align content, drag up. Flex items properties, flex container properties,
flex items properties, order, align cell, flex grow, flex shrink kanneen jedhaman jechuudha. The grid system ni baranna. Media queries. Media query means the responsive website, the responsiveness of any HTML using media queries, transitions, transforms, animations kanneen jedhaman kuni all about CSS courses, the roadmap master CSS dha jechuudha. Kanaafiyyuu bifa kanaan adeemsa kana hordoftanii gaafa CSS barattanii you are mastering the CSS. So bifa kanaan jechuudha. CSS barannee gara koorsii sattaanuu deemna jechuudha. Adeemsi kun egaa adeemsa namni tokko addunyaa dijitaalaatti tiraansformii gochuuf deemudha jechuudha. Yoo HTML hin baranne CSS hin qobaansaa. Yoo CSS hin baranne HTML hin qobaansaa. Yoo lamaansa maastering goonee gara sadarkaa itti aanuutti darbuun nu rakkisa waan ta'eef step by step barannaa jechuudha. Daawwattoota keenya YouTube chaanalii keenya kana subscribe gochuudhaan akkasumas koppii linkii gootanii hiriyoota keessaniin gahuudhaan barnoota nuti asiin dabarsaa jirru kana share akka waliif gootan isin gaafanna. So itti aansee we will see the phase one of full stack website development roadmap which is SDLC. SDLC stands for Software Development Life Cycle. Kun immoo maalidha? Adeemsa kaampaaniin tokko kaampaaniin sooftiweerii tokko fayyadamu yookaan kaampaaniin sooftiweerii tokko dalagee addunyaaf dhiyeessu adeemsa inni sooftiweerii kana hojjetee gabaa addunyaaf dhiyeessu. Gabaabumatti dhaabbanni tokko sooftiweerii hojjetachuu barbaada yoo ta'e sooftiweeriin tokko hojjetamuudhaaf immoo adeemsawwan akkamii keessa darbaa yookaan immoo feeziiwwan akkamii keessa darbaa kan jedhu gaayidii itti aanee dhufu yookaan immoo barnoota itti aanee dhufudha jechuudha. Kanaaf SDLC kan jedhamu jechuudha. When we define SDLC, the used by software engineers to plan software engineeronni egaa kan isaan adeemsa isaan sooftiweerii tokko dalaganii abbaa dhimmaaf dabarsuuf fayyadamanii the software development life cycle jedhama. They are used to plan, to design, to develop, to test and maintain software applications. Kanneen kanatti fayyadamuudhaaf jechuudha kan isaan adeemsa kana fayyadamanii. So SDLC is a well-structured process that guides software development project from start to finish. Softwarein tokko ni jalqaba ni dhuma jechuudha. Kanaafiyyuu from start to finish we will use the software development life cycle. Fakkeenyaaf namni full stack website developerii ta'e tokko piroojeektiin tokko gaafa kennamuu fi adeemsa kana keessa sooftiweerii sana dabarsee abbaa dhimmaaf dabarsa jechuudha. Kanaaf feeziiwwan software development life cycle qaban immoo tokko tokkoon gaafa ilaallu there are about 7 phases of software development life cycle. Software developmentiin tokko sooftiweeriin tokko saayikilii torba yookaan immoo feezii torba of keessaa qaba jechuudha. Kanaafiyyuu feeziin jalqabaa akkuma asirraa ilaaltan kana planning feeziidha yookaan immoo yeroo karooraati jechuudha. As keessatti weebsaayitiin tokko maal akka ta'u qabu, gooliin isaa maal akka ta'e, maal akka hojjetu, maal akka buusu dursee pilaan ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu planning feeziin jalqaba irra kana kan dhufudha jechuudha. Adeemsuma isaa ilaalaa waan jirruuf in depth when we start the full stack website development course kana bal'inaan fageenyaan fakkeenyawwan garaagaraa fudhannee piroojeektii kanaan kan wal fakkaatan qabaachaadha kan nuti ilaallu. Anyway, feeziin jalqabaa SDLC planningidha jechuudha. Next one is the feasibility analysis. Researchiin ni gaggeeffama. Websaayitii kana yoo hojjenne bu'aa qabamoo hin qabu, maal hambisa, maal buusa,
jedhanii teeknikaalii pilaas faayinaansiyaalii viyaabilitii isaa ilaalanii gara sadarkaa itti aanutti kan dabarsu maalidha jechuudha. Feasibility analysis yookaan phase 2 kanadha jechuudha. SDLC kana keessatti. Itti aansee kan dhufu phase 3 of SDLC dha, which is system design. Egaa akkuma meeshaan tokko hojjetamuudhaaf dizaayiniin barbaachisu yookaan immoo gamoo tokko ijaaruudhaaf dizaayiniin barbaachisu akkasuma sooftiweerii tokko hojjechuudhaaf sooftiweerii tokko weebsaayitii ta'uu danda'a, appilikeeshinii ta'uu danda'a, e-commerce weebsaayitii ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf adeemsi sadaffaan inni hordofu dizaayinidha jechuudha. Dizaayin ta'a weebsaayitiin tokko pixel by pixel design ta'eetu gara sadarkaa itti aanutti darba jechuudha. The system design phase includes creating the software's architecture and design based on the requirement gathers during planning. Egaa requirement websaayitiin sun qabaachuu qabu erga feezii jalqabaa irratti planning feezii irratti walitti sassaabamee booddee gara design tiimiitti darbeetu design ta'a jechuudha. Kun system design yookaan feezii sadaffaa SDLC of keessaa qabu jechuudha. Inni itti aanu implementation jechuudha. Egaa gaheen hojii yookaan dirqamni nama sooftiweerii barate tokko nama full stack website developer ta'e tokko gaheen hojii isaa as jechuudha. Arfaffaa jechuudha. Kaampaaniin teekinooloojii tokko dhaabbata tokkoo fi sooftiweerii hojjechuu barbaada yoo ta'e gareewwan garaagaraatu jira jechuudha. Dipaartimentii garaagaraatu jechuudha. Pilaaniing dipaartimentiin viizibiliitii kan ilaalu dipaartimentii tokko yoo ta'e dipaartimentiin biraa immoo dizaayin dipaartimentiin jiraachuu ni danda'a jechuudha. Dizaayin dipaartimentiin kuni based on the planning dizaayinii hojjeta jechuudha weebsaayitii sanaa fi so the design department fuudhee gara implementation departmentii yookaan immoo development department jedhamee dipaartimentiin teekinooloojii weebsaayitii kana hojjetu keessa jira yoo ta'e achi dabarsa jechuudha. Kanaafiyyuu egaa full stack website developeriin tokko kan inni hojjetu based on the design websaayitii kana gara HTML'tti achi booddee CSS style godha, achi booddee bootstrap add, media query, then JavaScript backend isa hojjeteetu dhumarratti gara laawunchi deema jechuudha. Kanaafiyyuu gaheen hojii full stack website developerii tokko dizaayinii kenname irratti hundaa'eetu weebsaayitii sana maal gochuudha biildi gochuu yookaan immoo ijaaruudha jechuudha. Kun maal jedhama? The implementation phase which is the phase 4 of SDLC. Next to that we have a testing phase which is bakka itti weebsaayitiin dalagame tokko utuu gara laawunchi hin deemin yookaan utuu gara onlaayinii hin ta'in dura kan ilaalamudha yookaan immoo hojjechaa jiraachuusaa weebsaayitiin kun dizaayinii irratti hundaa'ee hojjetameera moo hin hojjetamne rispoonsii weebsaayitii moo miti jedhameetu ilaalama jechuudha. Testi giruupiin taa'aniiru jechuudha. Yoo dogoggora qabaate gara implementation giruupiitti deebisanii akka sirra'u ta'a. Achi booddee ilaalamee gara laawunchitti yookaan immoo gara feezii aanutti darba jechuudha. Kanaaf feezii shanaffaan SDLC maalidha? Testing phase jedhama jechuudha. Next to that the deployment phase. Feezii ja'affaan maalidha? Deployment. Weebsaayitiin tokko pilaan ta'e, dizaayin ta'e, develop ta'e, testi ta'e taanaan inni itti aanu diployidha yookaan immoo laawunchi ta'a jechuudha. Gara interneetiitti ol ba'a jechuudha. Kanaafiyyuu interneetii gaafa ol ba'u doomeen neemiin weeb hostiin ni bitama yookaan ni kireeffama jechuudha. Isa booddee maqaa tokko qabatee any website name yookaan immoo maqaa kaampaanii sooftiweerii sana hojjechuu qabateetu gara interneetiitti ba'a. Isa booddee addunyaa dijitaalaa keessatti dhimma hojjetameef oola jechuudha. Weebsaayitiin kun kanaafuu weebsaayitii feeziin ja'affaan dhufu kuni maal jedhama? Deployment phase which is phase 6. Feeziin dhumaan SDLC maal jedhama? Maintenance phase jedhama jechuudha. Maintenance pheeziin kun egaa weebsaayitiin tokko ni hojjetama abdeetii barbaada ta'e yookaan immoo kiraashii gochuu danda'a yookaan immoo akkaataa dizaayiniidhaan yookaan akkaataa development deemaa hin jiru yoo ta'e deebi'ee meentenaansiif dhufee meenteen ta'eetu gara iddoo isaatti deebi'a jechuudha. Kanaaf meentenaansi feeziin ni jira jechuudha. Walumaa gala
Weebsaayitiin tokko adeemsawwan kana keessa darbeetu gara hojiitti kan inni seenu. Adeemsa kana hordofuun immoo maal jedhama? Sooftiweer diivoloopmenti laayif saayikil jedhama jechuudha.